Koronaa irratti arga nama miliyoon lama jira. Nama miliyoon hedduutu hojii dhabelle. Biyyi tuni yoo rakkoon hamaamtuun akkanatu hin dhufte maaliin uummata sii qarqaarti. Waan adda sanitti himnu keessaa tokko jalannee ta'uu nutti. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalaarraaf qabnu kunooti. Bara aangoo mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dheeressuuf yaada dhiyaate manni maree federeeshinii raggaasisee jira. Akka kanaanis manni maree lamaanii fi kaawunsiliin mootummaa akkasumas mootummaan hanga filannoon gaggeeffamuu danda'utti aangoorra turu. Yaadi kun kaawunsilii waa'ee heeraan ka dhiyaate yoo ta'u filannoon weerarri vaayirasii koronaa guutummaatti to'annaa jala ega oolee booda baatii 9 hanga 12 keessatti gaggeeffamaa ka jedhu ta'uu Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti sa'aatiilee darban 24 keessatti namoota 6,187 irratti qorannaa gaggeeffameen 170 dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii kan ibsame yoo ta'u waliigalaan biyyattii keessatti kanneen dhukkuba kanaan qabaman 2,506 ga'eera. 170 kana keessa dhiirri 93 dubartoonni immoo 77 ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa feesbuukii ofiirratti beeksisee jira. Kanneen qabamuun isaanii kun beekame hunduu lammiiwwan Itoophiyaa yoo ta'an Finfinneerraa 81, bulchiisa naannoo Somaaleerraa 57, bulchiisa naannoo Amaaraarraa 13, Tigraayirraa 7, Oromiyaarraa 7, Harariirraa 3 akkasumas bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaarraa 2 ta'uun beekamee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti guyyaa tokkotti lakkoofsi namoota qabamanii 57 galmeeffamuun ka jalqabaa fi guddichaa jedhameera. Sa'aatiilee darban 24 keessatti sababaa koronaan lubbuun isaanii Itoophiyaa keessatti ka darbe 3 ta'uunis ibsameera. Godina Shawaa Kaabaa keessatti nama dhukkuba koovidiin lubbuun isaa darbe sirna awwaaluu isaa irratti namoonni argaman 57 adda baafamanii akka turan ta'uun ibsameera. Namni kun balaa irra ga'een kan du'e ta'us yeroo hospitaala geessametti qorannaa gaggeeffameerraa vaayirasii koronaa qabaachuunsaa barameera jechuudhaan waajirri dhimmi koominikeeshinii godinichaa obbo Maammush Yilmaa beeksanii jiru. Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa irratti kan bobba'ee namni kun hojiirra jiru kufee wiirtuu fayyaatti ergamee ture. Achitti ture qorannaan kan gaggeeffameef bahiin qorannichaa ituu ifa hin ta'in waan du'eef maatiin reefa fudhatanii godina Shawaa Kaabaa aanaa Ansaarootti geessanii awwaalan. Sana booda ture COVID-19 qabamuunsaa kan dhaga'ame jechuudhaan obbo Maammush Yilmaa ibsuu isaanii Masfinaarraagee gabaaseera. Umrii ijoollummaa heerumuu fi hokkara saalaa irratti qiyyaafate kan ilaaleen odeeffannoon funaanamaa jiran hangi tokko Itoophiyaa keessatti gaddisiisaa ta'aa jiru. Ijoollummaan heerumuun keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti kan dabale yoo ta'u dararaa quunnamtii saalaa shamarranii fi dhiirota sababaa koronaan mana keessa turuuf dirqaman irratti harki caalaansaa firoottan isaaniin irratti raawwatamaa jedhameera. Dhuma torban darbeerra mata duree ijoollummaan heerumuu fi dhukkuba COVID-19 jedhuun marii gaggeeffame irratti kun ibsamu Edan Garramoo gabaasteetti kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisoota Yuunaayitid Isteetsi kan ilaaleen jijjiiramuu qabaa jedhamee yaada dhiyaate miseensonni koongirasa Yuunaayitid Isteetsi ilaalaa jiru. Aangawoonni naannoo fi kan kutaalee biyyatti poolisiif maallaqa ramadamuu fi aangoon poolisii kan humnaan gargaaramuu qabu jijjiiruuf tarkaanfiin dabalataa akka fudhatamu beeksisee jira. Koreen seeraa kan mana maree bakka bu'ootaa roobii har'aa obboleessa gurraacha Ameerikaa harka poolisiitti lubbuun isaa darbee kan George Floyd dhaggeeffachuuf jiru. Ragaaleen kanneen biroonis har'a dhiyaachuuf akka jiran beekameera. Sirna awwaalcha George Floyd fi Houston keessatti kibxata kaleessaa sagantaa gaggeeffame irratti miseensonni maatii isaa, namoonni siyaasaa fi namoonni beekamoon kan Yuunaayitid Isteetsi argamanii jiru. Floyd magaalaa Minneapolis keessatti harka poolisiitti ka du'e yoo ta'u, duuti isaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi fi biyyootii kanneen biroo hedduu keessatti mormii hordofsiisuunsaa ni yaadatama. Waldaa Kiristaanaa Houston keessaa tokkotti sirna dhuunfaatti qophaa'e kanarratti namoonni 100 hedduun argamanii jiru. Sirni awwaalcha isaa kunis
miidiyaalee beekamoof gurguddoo jedhaman kan Yuunaayitid Isteetsiin guutummaa biyyattii keessatti agarsiifamaa ture. Filannoo waliigalaa kasadaasa dhufu Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffamuuf kaadhimamtoonni waliigalaa dhiyeessuuf kutaa Joorjiyaa keessatti kaleessa deemsi sagalee kennu danqamee jira. Kunis meeshaan sagalee itti kennan kan kompiitaraan qindeeffame hojjechuu diduu yookaan immoo yeroodhaan wiirtulee sagalee itti kennan dhabarraa ta'uun ibsameera. Namoonni attamitti meeshaalee kana akka hojjechuu danda'u beekan dhabamuu fi namoonni sa'aatilee dheeraaf hiriiranii akka dhaabbatan taasiseera. Sana booda hamma galgalaatti ega turanii booda abdii kutatanii gara mana ofiitti galan. Danqaa mudate kanaaf vaayirasiin koronaa kan gumaache kan qabu yoo ta'u namoonni miliyoona 1.2 ta'an sodaa vaayirasichaaf jecha gama poostaan sagalee isaanii ergan. Kana malees namoonni fedhii isaanii wiirtulee filannoo keessa hojjetan akka lakkoofsaan xiqqaatan gochuudhaan aangawoonni naannoo wiirtulee filmaataa lakkoofsaan jiran akka xiqqeessan gochuunsa dubbatamee jira. Oduu xumuraa guyyoota darban hedduu keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan haaraa qabamanii dabalaa waan jiruuf Paakistaan uggura marsaa haaraa hojiirra akka oolchituuf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gaafatee jira. Kutaa Paakistaan guddicha kan ta'e Punjaab keessa aangawoonni eegumsa fayyaa jiraniif xalayaan barreeffameen uggura 7 hojiirra oolee 7 immoo dhaabatu hojiirra oolchuun qorannoo uummata irratti gaggeeffamu dachaan dabaluun gara guyyaatti nama 50,000tti guddisuu qabuu jedheera. Biyya musliimonni itti heddummaatan Paakistaan akka gabaasteetti namni 113,702 dhukkuba koovidiin qabamee jira. Kan du'an immoo waliigalaan 2,255 ga'anii jiran. Kutaalee hedduun uggura baatii darbe kaa'anii turan ega kaasanii booda lakkoofsi namoota koronaan qabamanii dabaleeraa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Vii'oo afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Akki dargaggoo Saadiq Haajii Ibrootti ijjeessanii Baaleetti muddamsuu uumuutti jira. Saadiq Shifeerii Diinshootti ijjeessan. Maatiif warri lafaa poolisii Oromiyaatti ijjeessee jedha. Bulchiinsi nageenya godina ammoo qorachuu jiranii jedha. Muktar Jamaalin nu erge. Godina Baalee aanaa Diinshootitti wiixata halkan qixxee gama kiibxata bariititti ilmi isaanii du'ee argamuu dubbatu maatiin Saadiq Haajii Ibroo. Namni lubbuun isaa darbe Saadiq Haajii Ibroo konkolaachisaa konkolaataa fe'iinsaa Ayisuuzuu jedhamuu akka ta'ee fi Shaashamanneerraa gama godina Baaleetitti imalaatiin turuudha dubbatama. Du'uu isaa dhageenyeetiin erga gadi baanee maaltu ta'ee jaarsaan qorachiisnee booda odeeffannoo fi dubbiin irra geenne kana jedhu abbeeraan Saadiq obbo Hussein Abdoo. Itti dura waraanni ajjeesuun oolu jedhanii waa'ee waraanaatii libiilee jeequmsa guddaa kaasee jeequmsi haganan jenne ka'ee eegasii amma ammoo itti qoranneetiin hin jennu warra paatarooliitii fi warra poolisaatii jedhaniitiin dhimma kana akka poolisaatii fi akka paatarooliitti qabaniitiin hin jiranii naga'umaan nama karaa deematu karamaa gadi fuudhanii herreegumaaf jecha mallaqumaaf jecha kaajabee kana bakka hunda biraa hin jiru. Amma warra paatroolaa yookaan ammoo poolisatu ajjeese yaada jedhu maalirraa dhaqqabuu dandeettan yaada kanarra? Foormishiin jiru poolisni pataroola illee akka waan makiinaa wayii kontoroobaandii fe'ee deemu wayii isa dura tartee lammata ammoo makiinaa kana akka waan poolisni illee takataattalu duubaan deemtu patarooliin illee akka waan makiinaa kana naannessitu gidduu kanatti irratti dhuftee inni karaa deemaa karaa bakka deemu bakka qabdeetuma xaragaa deemta jetteen akka oduun hojii amma hamachuu deemtutti karaa deemta jetteetiin duubaan ta'e tokko Matiidhaan mataa keessa dhohitee itti fuulduraan rabaan keessaa haate itti lamaan natti fakkaate mataa dhaameetti hin bire. Amma isin maalitti jirtan reeffa awwaalattan moo maaltu jira? Reeffa dhimmi waan inni du'ee kun badalbitti nu waa qulqullaa'u jennee namuma kennaa mililikii erginee jirra. Reeffa maatiin itti dhiyaatee laalee maal fa'aa akka ta'e waan argitan maal qabdan? Qabnu wanni reeffi qabu sadasiidhaan illee dhaameetti hin jira. Ittiin ammoo mataa seentee fuulduraan keessaa baate. Namni yeroo taateen kun ta'ee fi ajjeechaan Saadiq Ibroo irratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka Saadiq Haajii Ibroo wajjin hojjetu isaa kan dubbatu Ibrahim Hassani. Ibrahim Hassan
magaalaa Shaashamannee turanii imala gara Baaleetitti taasisaatiin turanii diinshoo yeroo gahan halkan keessaa gama sa'aatii 7tti maaltu akka mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himee jira. Aniin jennee magaalaa Shaashamannee meeshaa wayii buufnee deebi'aa jirra. Halkan keessa sa'a 7 ga'ee jira. Bakka nuti jarraa dhufaa jirra. Waraanni mootummaa kun laga danqa jedhamu irratti nu afoo godhe. Bira ol ta'ee bakka makiinaa faarsii takkatu jira isiidhaan nu duuka zooree wayita jedhu duubumaan rasaasan nutti tokkosanii. Walumaan gabbiinee takka keessa jirra. Sa'aatii meeqa yeroon kun? Sa'aatii 7 halkan. Bakka inni duubaan nutti tokkosamee turraan makiinaan karaa irraa baddee mucaan hin dhahame. Bakka ani gabboyeetuma barrii takka gaddarbee bibichaan gara bosonaa baqadhe silkiillee sacarraa harkaan qabu silkii gatee jiraanii. Durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaarra taa'ee ho'itaan laalu achitti gabbuusanii seerroodhaan tuma poolisii haaraa amma biyya keessa seente kana humna addaa poolisii Oromiyaa kana. Isaanis hin duuka deemaniitiin isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamitti miliixee hagana fagaachuu dandeetti? Makiinaan karaa irraa hin badde beektaa? Dhukaasa nutti tokkosanii ka'anii hin dhaame jennaan lashnurraa jiran jennaan fiigee laga gama ce'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee laalee ture. Akka isaan na duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqee lubbuun isaa na biraa bahu baay'ee na dhagame baay'ee bakka haa ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa mana dhuunfaatti dhukadhee ciisaa ture na barbaadaa turanii achumatti mana firaa wayitti galee bulee har'a agatan xiqqoo haasa'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oolee. Bulchiinsi godina Baalee namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa qabateetiin deemaatiin ture Saadiq Haaji Ibroo jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhaga baase. Garuu eenyutu ajjeechaa kana raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiin dubbatan hin jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Sababni maal akka ta'e irratti qoratamee addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiiftee warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti. Poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuunsaa darbe kun yeroo sanitti lubbuunsaa hin darbine. Dafanii gara buufata fayyaatitti geessanii achirra riifarii jedhamee otoo lubbuunsaa darbe garan taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa ajjeeseetti ololli garaagaraa oofamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namichaa garuu addaan baafneerra. Haa ta'uuti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra. Maatii biraa amma heddumminaan kan ka'u sochii kontiroobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatrooliidhaan socho'a. Isaantu naannoo sanirra socho'aa ture waan jedhu kaasa maatiin. Lakki akka tasaa ta'e yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka bakkatti. Mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu. Namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesa moo bakkeedhaa dhukaasee mastaawotii fi sibiila duwidaa konkolaataa kanaa dhaya? Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmichi baay'ee walxaxaadha. Ammatti waan nuti isa arginee fi waan taajjabnee sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira. Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru. Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga Saadiq lubbuunsaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiniin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiniin jira. Geejjibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiniin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Via afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jala fuudhu kun Ameerikaatti gara nam miliyoon 2 ta'uu irratti argan. Nam miliyoon hedduutti naanuu jedhabe. Biyyittiin amii isii horuu mureetiin miliyoon 300 fi miliyoon 20 caal Yuunaayitid Isteetsi. Barjabaa akkana kan maaniin uummata isii qarqaarti. Uummati immoo maaniin wal qarqaaruu jira. Ado tokko dubbannu godinii Ameerikaa 50 iyyuu akkuma biyyi tokkootti of danda'e seera mataa ofii qaba. Alaabaa mataa ofii, seeruu fi poolisii fi bajet ofii qaba. Waan ammoo mootummaa federaalaa waliin qabu jira. Godinii cuftiyyuu bajet biliyoona yookaan ammoo tiriliyoona hedduu qabaachuu danda'a. Waan hedduun nama ofii qarqaara. Bulchootii hawaasa Oromoo maaniin biyyi qarqaaruu jiran. Yookaan ammoo maaniin karaa agarsiisuu jiran akka uummati qarqaarsi jiru gara beekuu danda'u. Mee warra sadeen kan caqasaa jara sadeen kun tokko hawaasa Oromoo keessa. Kaan ammoo bulchiinsa aanaati. Kaan ammoo bulchiinsa manmariiti. Waan warra jira caqasnee waan hafeet dabarra. Tajaajilli kennu amma tokko ummata odeeffannoo dabarsuu gargaarsa adda addaa waan nyaataa haa ta'u waan inni barbaadu kamanatti achi dhufee waa fudhachuu dadhabe akka argatu bakka adda addaa jira riisortii adda addaatu jira geessinaaf inni olaanaa maali yeroo ammaan employment waan jedhantu qaba warra hojii hiike kanaaf ummata san gargaarra jechuudha information isaanii nu erganii nu achirraa fuunee buunna kan dhufuu danda'u immoo dhufee nam tokko tokkoon koodii siitiin amma lafa kaa'e kana eeguudhaan waldaan hawaasa Oromoo balbala isaan cufu haa xiqqaatullee nama rakkoo cimaa qabu kana inuma gargaara jechaadha. Kan nyaata bitachuudhaaf akkaataa itti bitatoo dandeenye volontarii sun yookaan cuucuu geessinaa fi nyaata illee ni qoonnaa yeroo ammaa nama harka qalleeyyitu jira warri bitachuu kan dandeenye yookaan food stampii kana qabaachuu hin dandeenye waan akka raayisaa bakka argamuutti jira nu achi fuunee waan akka sukkaaraa hin qoonna. Waggaatti gara nama 800 700 wal didaa akkas tajaajilaa guutuutti tajaajilli kenna kun baay'eedha kana siif gabaabsee siifine malee xalahaa barreessu jira xalahaa iyyannoo adda addaa yookaan immigireeshiniitti yookaan gara koortiitti kasi gargaaraa dhufna jechuudha. Minnesota keessa Hennepin Countytti namni hojii hin qabne gargaarsa karaa tokko karaa maallaqaa yookaan cash assistance kan jedhamu gargaarsa karaa nyaataa yookaan food assistance kan jedhamu gargaarsa karaa fayyaa healthiidhaan ni gargaaraa jechuudha. Akkasumas immoo daldaltoota xixiqqaa biizinasii xixiqqaa immoo warra dhimma kanaan miidhamanii fi isaanis akkuma kanas immoo gargaarsa hin godhaa jechuudha. Namoota immoo karaa manaa rakkina qabaniif immoo karaa manaadhaanis hin gargaara. Akkasumas immoo warra morgeejii irratti rakkoo qabanii akka isaan baankii isaanii wajjin hojjetan irratti karaa kanaas gargaarsa hin godhaa jechuudha. Akaawuntiin keessatti immigraantii fi namni keenya biyya adda addaa irratti keessa jiranu gargaarsa kan argatuu fi sisteema biyya kanaa navigeet keessa deemanii gargaarsa kan argachuu itti ulfaataa jira malee kanaaf namoonni keenya isteeta kanaallee jira isteeta biraa jiran hoggantoota isaanii bulchoota isaanii bakka naannoo isaanii jiran sanitti yoo gaafii qabaatan dubbisuu qabanii. Namni gara dubbate obbo Jamaal Tufeeti itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Kalammeessa obbo Bulaa Toomsaati Minisootaatti Hennepin Countytti hojjeta magaalaati. Sadeesson obbo Taakkalee Goobanaati Siyaatilitti miseensummaan marii magaalaa Siitaak. Jari cuftiniyyuu yaada mataaf seenutti Minisootaan miliyoon 6tti dhiyaatu keessa qubata. 40 caala Oromoo. Minisootaan aanaa 80 caala qabdi. Aanaan guddaan Hennepin nam miliyoon 1 caalu kee qubata. Boobulaani bulchiinsa hojjetaaf fayyaa keessa hojjeta. Ganneddoochi keessa hojjetallee. Hennepin Countytti koovidiin kun hin dhufin dura Minisootaa keessa namni hojii hin qabne dhibbattaa keessaa qabxii 2.6 ture. Baay'ee xiqqaa ture. Egaa balaan kun dhufe asitti gara dhibbantaa keessa qabxii 9tti ol dabale jechuudha. Gara nama 43 ol koronaa kanaaf hojii dhabe. Bulchiinsi keessan bulchiinsi Hennepin County yookaan ammoo aanaan Hennepin baajeta hagama dhageetti kaawuntiin teessan doolaara hagam isanii ramadeen dhageetti. Yeroo yerootti itti daddabalu beektaa Hennepin County baajetiin isaa waliigala kan inni qabu gara biliyoona 2 doolaaraan oliin sochoosa. Fakkeenyuma isii kennuudhaaf karaa kiraayii miliyoona 10 yeroo isaatti ramadantu jira kiraayii gargaarsuu fi biizinasii xixiqqaa gargaaruufis akkasuma miliyoona 10 itti dabalantu jira. Waliigala mana jechuun yeroo yerootti itti dhufa mootummaa Minisootaa biraas kan argamu jira kan federaala biraa mootummaa kan dhufutu jira kan immoo warra kaawuntii irraa dhufu jira jechuudha. Dabalama. Namni tokko torbaanetti doolaara gama argachuu jiru gargaarsa mootummaa irraa argatu. Dhiyootaan hojiidha warri kun tokko fakkeenya. Hojii hojjetaa ture hojii irraa ba'e unemploymentii argata. Unemployment insurance jechuun namoota hojii hojjetaa ture hojii dhaabee argataa jechuudha. Inni immoo amma hojjete sanaan argata. Waggaa sana keessa waan hojjete. Irratti immoo dabalee immoo mootummaan immoo ji'attis immoo dabalata kenneefii jira doolaara 600 dabalata kenneefii jira jechuudha sanatti dabalata. Kan koovidii irraa karaa adda addaa dhufa. Kan mootummaa isteeta biraa dhufu jira. Kan immoo federaala yookaan mootummaa giddugaleessaa dhufu jira. Kan kaawuntii irraa dhufu jira.
horii guddaadhaanitu sochoomaa jira. Magaalaa Obbo Taakkalaan keessa jiraatu nama 30 caalu keessa jiraata. Inni jijaan dura hojii bulchiinsi miseensi mana mariitan jalqabe. Bulchiinsi magaalaa kun ji'atti marroo lama ol arga. Magaalaa keessan akkamiin biyya gargaaruu jira jedhee gaafadhe. Akka bulchiinsa magaalaatiin waan lama godhiisa jiran. Tokko namoonni hojiirraa kaafaman kun akka isaanii kaffaltii wabii hojii akka argatan unemployment benefit akka argatan jechuudha. Dipaartimentii waan kana irratti hojjetu jira. Dipaartimentii kana waliin hojjetaa jirra. Hataatamaan namni tokko yoo hojii dhabee benefitii kanaaf yookiin tajaajila kanaaf iyyannoo galfate hataatamaa kaffaltii argamu kennamuuf jechuudha. Hojiin keenya guddaa akka bulchiinsa magaalaa numaan godhiisa jirra amma baay'ata magaalaa kaasii dura gaafa dhukkubni kun hin kaaneen dura bakkoota adda addaatiin ramadamanii baay'anni sun rakkoo amma uummanni qabu kan akkaataan ittiin deebii kennuu irratti godhiisa jira. Fakkeenyaaf karaa manaa irratti namni kaffaluu dadhabe sababa hojii dhabeen yoo jiraate san akka hin argatuun gorsisna. Nyaata adda addaa food bank waan jedhamu biyya kana keessa jira magaalaa keenya kana keessa jechuudha. Namni maatii qabu kan nyaata argachuu hin dandeenye baay'ata food bankii kanaa kenninee nuti food bankiin kun nyaata bitee faamilii kana akka gargaarsa kennuun gorsisna. Namoota hojii dhaban akka isaan leenji'anii kaampaanii biraa akka qaxariisa jiru yoo jiraate namoonni kun carraa hojii san akka barbaadanii argatan kana wal qunnamsiisinaa jechuudha akka bulchiinsa magaalaati waan kana irratti hojjenna. Namni amma walitti dhufuu hin danda'u akkamiin leenji kennitaniif? Wanni amma godhamiisa jiru si ajaa'ibsiisa namni walitti dhufee hin danda'u wanni godhamumaatti ollaanii godhamiisa jira jechuudha. Intarneetii irratti leenji kennaniif akka namni hojii argachuu danda'u. Haga dhukkubi kun jalqabeerraa namni hojii dhabe haga ammaatti wanni torbaan argachuu danda'u 788 torbaanitti yookaan xiqqaate. Namni kiraa manaa kaffaluu dadhabee gara bulchiinsa magaalaa keenyaa weebsaayitii yeroo galu dhaabbilee waan karaa nu maallaa kennuuf waan karaa nama gargaaruu danda'an achirratti argatee bifa saniin gargaarsa argachuu mala jechuudha. Obbo Bulaan Gana diddama caala bulchiinsa magaalaa Henipen keessa hojjete. Ameerikaan bara rakkoo kana wal qarqaaruun beekamtedha. Akkaataa itti biyyi kun itti hundeeffamee saba isaatii fi lammii isaatii yerootti hojii hojjetu lammiin kun ashuura yookaan taaksii kaffalata. Gaafa rakkinni immoo irra ga'u immoo mootummaan immoo deebi'eetu gargaara. Inni hojii hojjetaa ture gaafa hojii dhabu unemploymentii argata. Inni immoo rakkataa jiru immoo gaafa rakkoo irra ga'ee dhukkubsatee hojii isaa dhabu immoo mootummaan bira dhaabbata. Gaafa hojjetu immoo taaksii kaffalaa jechuudha. Sirna akkasiitu jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Jalchuu Fayyuun galateeffan. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu malti falamaa jira. Teshoomee hundumaa Noorweeyitti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuun mallee jedhetti Dabrikees gaazexaa Addis Standard irratti barreesse. Jirbiin akka kanaan biyyittii Burkiina Faasoo facaafatteeyyuu guddoo biyyi miitee jedhe. Sun qofaa miti biyyittii dhibiillee ninum jirtii jedhe. GMO qabaachuun miidhamte. Waan kalee bulfannee jira tujubeen nutti biyyittii miidhamte tamfaa. Biyya Hindi yoo laalle iddootii har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamullee akkasumaan hamii jedhamee namnillee waan adda addaa irratti haasa'edha. Garuu namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaatamaan ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teekinooloojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruurraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessanillee qotee bultoota hedduutu jiru. Qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha. Jirbiitiin illee isarra dabarsee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qooccoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teekinooloojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu, lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti. Kanaan dura Itoophiyaaniif biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. Didanii turan amma akkamittiin gara tole jedhanii fudhachuutti ga'an. Akkuma barreeffama koorratti argite ministeerri qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaa irratti hojjetu gabaasa inni Finfinneerraa qopheessee ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansirraa ka'een. Gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kana irratti muuxannoon akka hin jirre seerrisaa qaawwaa baay'ee akka qabu
akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii inni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni Finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame laachaa jiru. Akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beela'aniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifatti barreeffameera namni hundi laaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni hin barannes haala suniin gabaasni kan gabaafame. Isatu akka kaase anaan. Namni dammaquu qabaa kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuuni kana nanii galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffiin ati jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette. Itoophiyaanis kanaan dura. Gabaasa sun yeroo laalu karaa biraa immoo kan irraanfadde Itoophiyaatti jalqabamee jennaanii jedha. Gabaasni sun biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu